immoo warri daawwattoota illee hedduu galatoomaa ulfaadha isiniin jenna. Kunoo ka ummata wal dhabeellee nutis haga dandeenyuun walitti deebifnee jirra. Isaan illee haa galatoomanii haa ulfaatanii. Kunoo waan nu jenneen ishiinillee waan nu jenneen dhageessee inillee waan nu jenneen dhagee bakka nu waamnetti kunoo mana kiyyatti dhufanii asitti dubbii isaanii ilaallee har'a fidnee fi isiniin jedha. Warri daawwattoota illee hedduu galatoomaa isiniin jenna. Isiin qabatte hundaa'uu godhu isiin godhaa jedhee waadaa akkuma dura isin isee har'allee waadaan sun kan jijjiiru hin jiru waan isin jettan mataa kiyya gubbaadhaan isiniin jedha. Jedhan ka maarree waan isiin himatte san wanna jijjiiru hin jiru waan manguddoon natti murteessite hin fudhadhaa jedhanii fudhatanii jiranii maarree wanni hafe maaltu jira bu'uunuma jirtu. Jaarsaaf jaartii dhiisaa ka namni ollaa wajjin galuu wal dhaba. Jaarsaaf jaartiin ka mana tokko keessa galan ka maal hayya waa heddurra namni wal lola. Eegammoo namni wal lole namoota jidduu fida. Itti yaadeen goone aariin na godhe malee. Aariin na godhe malee. Irraa dhaabbachuun hin danda'amu. Irraanii dhaabbadhaa jedhe wanni walitti immoo intala saniin illee qabnu hin jirtu. Haa ta'u maarree eega taate ati ishiin tun haadha warraa keeti haadha warraa kee jaartii ta'e tana waan hin taane gootee fiddee manatti aarsuun sun dogongora keeti waan akkasii ittiin deebi'ini dhugaa taatu soba taatu sun dogongora keeti ittiin deebi'ini jennaan immoo mallaqa ishiin himattee san nullee akka itti amannutti warra ishiitii erguu qabdaa godhuu qabdaa kabajaa warra ishii jennaan. Warra president deessiseen haga dandeettan waan isin jette guutuun dirqama maaliif jennaan jaarsa jaartiidha. Jaartii waan jaarsan jette ilma guutamaa kana. Aywa akkasii kaadhagee gurrarratti. Akkana. Ayyee kabajamaa ulfaadha. Isin sagartanii hangas deebitanii fiiganii bakka silaa namni dhaqne baadiyyaa san keessa dhaqanii isitti deemuu keessaniif galatoomaa isiniin jedha. Galanni keessaniin badee isin jedha hedduu kabajamaa ulfaadha isiniin jedha. Tarraa hafi maarree wayyoo ulfaadhu ammaaf wanni hafe wayyi jiraare hin jirtuumi ishiin nu haa waamamtu. Ishiillee waamne ilmi adeera ishiillee kunoo wajjinuu dhufe eega dhufanii haadha Ridwaanii wanni jennuuni maarree baga dhuftee bakka sanii biyya sanii illee baadiyyaa sanii illee baga dhuftee kabajoomii ulfaadhuu galatoomii jennaan nu kabajuu fedhe baay'ee galatoomii jennaan maaliifi eegaa nu dura kaaman guddoo hedduullee diddee jechuu dhageenya ammaaf immoo nu kabajjee ishiin bakka san irraa kaatee as dhufuun kun nuufillee kabajaa guddaadha galatoomii jennaan maarree wanni jennuun eega min fudhadhaa waan sila manguddoon naan jette waan isiin na himatte hunda waan manguddoon na murteessitee fudhadha jedhanii mire maarree wanni jennuun ulfaadhaa wayyooma kabajama ulfaadhaa horaa bulaa warra walitti deebi'ee maatii ofii nagahaan wajji guddifatu warra nagahaan wajji jiraatu jireenya ofii wajjin oofatu rabbi sinaa taasisuu jennaan. Kunoo ishiillee waamne ilmi adeera ishiillee kunoo wajjinuu dhufe eega dhufanii haadha Ridwaanii wanni jennuuni maarree baga dhuftee bakka sanii biyya sanii illee baadiyyaa sanii illee baga dhuftee kabajoomii ulfaadhuu galatoomii jennaan nu kabajuu fedhe baay'ee galatoomii jennaan maaliifi eegaa nu dura kaaman guddoo hedduullee diddee jechuu dhageenya ammaaf immoo nu kabajjee ishiin bakka san irraa kaatee as dhufuun kun nuufillee kabajaa guddaadha galatoomii jennaani ulfaadhu kabajame jennaan ammaaf immoo wanni itti deemnu wanni waamneefi maarree kunoo waamne dhufanii mire hundinuu dhufan ishiillee dhufte ilmi adeerallee dhufe maarree ishii immoo boodatti aansina mee ilma adeerati maal jettaa jennaan asirratti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota kan nagaa fayyaa jirtanii kanaan duras kanaan dura manguddummaa ishii qabeetiin deemee turaadhe akka deemetti mana yeroo seenu mi'ayyoo takka wajjin manattis agarre
baay'ee na qaanfachiisee baay'een gaddeessinii achitti walollee biraa deeme anis itti gaddeessi. Ammas ishiin waan ishiin jibbitu sanirraa intaloo sanirraa yoo kan dhaabbatu taate waan nuyi jennee kan dhaga'u taate mucayyoon ni deebite yoo immoo kan dhaabbatu yoo ta'u dide mucayyoo qabnee deebi'aa sinin jaa waan akkasiiti. Hayyee galatoomii ulfaadhu atillee galatoomii wayyoomis hin jennaa ishii kan ammoo isaanii wal dhabee jedhe kana yeroo hedduu jala deemtee dubbii isaanii kana laalu wajjin dadhabuu feetiif immoo har'allee si waamnan ishii wajjinuu dhiyaachuu feetiif hedduu galatoomii si galatoomfannaa. Amma waan jennuun ishiidhaan wanni jennu dhugaadha kun wanni ati himatte hundaa'uu waan ati himatte hundaa'uu inni waa kan amanee jira. Waan inni amane kana ammoo waan ati barbaaddes wanni ati barbaadde tokkoffaa mallaqni gandatti yookaan biyyatti warra kiyyaanaa ergamuu qaba ka jette sanis hayyee nan ergaa ni ergaaf jedhee fudhate. Ammas immoo intala eenyu jedhanii eenyu itti ati himatte san urjii jettu sanis dammata jalan deemuu guyyaa sanuyyuu mooyyuu ani ishii aarsuufi malee haqiiqatti dhugaadhaaf immoo intala tana jala deemuufi miti jedhee dubbate. Kanaafuu waan ishiin barbaadu anniin godhaa fi waan takka lamatti ittiin deebi'u dogongora kiyya fudhadhee jiraa jedha. Waan as dura dogongore hundaa fudhadhee jedha akkana. Gaaf sanillee aariin na walii malee jibbaa isinillee hin qabu. Aadi keessillee waan akka itti dalage malee kanaaf immoo irraa deebi'an jedha. ካላስ ያን ጥፋቱን ካመነ ይሄን ሁሉ ጥፋቱ ግን ከሴት ጋር መቆም አለበት። ሁለተኛ ብሬን ልካለው ካለ ካላስ እኔ ምንም ምለው ነገር የለም። እኔ ልጆችን ማሳደግ ነው የምፈልገው። ለልጆቼ ብዬ ነው መንከራተት ያስኩት። ጫካ ለጫካም ሆነ በደንብ በበደው ጥፋቱን ካመነ እኔ ዛሬ ነገር ምን ወደ ኋላ ምልበት የለም እና እኔ አዲኖ ገባለሁ እናንተንም አላስጨናነቅም እገባለሁ ነው ማለት akkana ka deebifte maarree haa galatoomtuu ulfaadhu kabajoomii jennaani galatoomii jennaani. Kanaafuu eega ishiilleen kunoo hin deebi'aa eega waan jenne waan isin jettaniin ka fudhatu taate eega mooyyuu mallaqa waan an barbaadu sanillee ergee intala sanirraallee dhaabbate anillee mana kiyyarraa wanni na daangessu hin jiruu hin deebi'a mana kiyyatti jette galatoomii ulfaadhu jennaan. Wanni biraa wanni jedhu hin jiru immoo namni ilmaan ofii wajjin jiraate kabajaan ulfinaa wajji jiraate ilmaan ofii guddifachuu isa barbaachisa. Isinillee waan xiqqoo jala deemtanii waan xiqqoo atis waan xiqqoo jala laaltee ishiidhanis haadha Ridwaanis hin fiiginii jennaani waa suutuma namatti himadhu malee akkanuma ol kaatee manarraan bahini jennaan. Isaanillee immoo yoo wama xiqqoofillee ishiitti hin gaminii waan ishiin siin jette namni jaartii ofii yeroo tokko jaartiin jaarsa dhageessii yeroo tokko immoo jaarsi jaartii dhagaa haa ta'u atillee jaartii ta'e kabajii ishiillee si kabajuu qabdi. Isin nama ilmaa walii qabu namni ilmaa walii qabu kabajaa walii qabaachuu qabaa jennaan wal kabajaa. Bultiin immoo namni gamaa gamana goree walii qabeeti wajjin jiraata. Ulfaadhaa wayyooma isin hunduu nutti himattanii ishiilleen nutti himattee atillee si waamna ishiilleen waamnan kabajaadhaan dhufuu kanaan baay'ee hedduu kabajooma galatooma ulfaadhaa jennaani. Ta'ammaa waan jirtumee isaan innillee haa dubbatu kaakaaleetillee mee sa'eedha dubbiin jenneettuun taateefi. Maali galatooma ulfaadhaa? Ani gaa homaa waan jedhu jiru homa isin jettan irratti gaa akkuma dura isiniin jedhe hundaa'uu kalaas tamaamii waan hundaa'uu ni godha kalaasii dogoggora kiyyaa immoo irraa sirraayaa jedhee jira. Ka kanarraa nafe ka hedduu galatooma ulfaadhaa isinis kaa waan asitti nu waamtanii waan rakkoo ta'e hundayyuu laaltanii nu furtaniif hedduu galatooma ulfaadhaa isiniin jedha. Kanaaf ammoo waan isin jettan ammootu yeroo gabaabatti godhee isin agarsiisaa isiniin jedha. Kanuma jechuu barbaade. Maarree galatoomi. Wanni jiru amma dhumattee jirti dubbiin dhumte innillee fudhate ishiilleen himatte ishiilleen kalaas amma boodatti eega wanni kiyya naasirraa hin gala jette eega jette
maarree ulfaadha kabajooma wayyooma isin hunduu atillee ulfaadhu har'aaf immoo ati kaalidiin jennaan har'aaf immoo ati amma gadi deemii gadi ishiin ammaa soona bira haa bultu borganama ijoollee ofii qabattee haa dhuftu laftillee halkanii masa'aatiin deeme ati gali ishiin asuma bultee boru haa dhuftu jennaan ka akkanuma dubartiin halkanii hin deemtu akkana kunoo dhaga'ee gurrarratti. Hayyee galatooma ulfaata dhugaadha yeroo dhuftee haa dhuftu jettan haadhatiidha. Anammaaf ammoo hin deema ganamallee dalagaa waan qabuuf hin deema. Isin ganama ijoollee waliin haa dhuftu akkuma isin jettan yoo feete eedarii waliin haa dhuftu yoo feete ammoo kophaallee dhuftu haatiidha. Isin ammoo hedduu galatooma ulfaata isiniin jedha kabajamtootaa fi hordoftoota kiyyaa akkuma beektan gaa kun har'a qaalii keessan guuteetiin jira asitti argamee isii waliinis mariitaa waliinis araaramneetiin jira. Taakkanatti isiniin jedha isin ammoo manguddoo har'a akkanatti dubbii tana nu laaltee waliin nu deebistee kabaja nu goote kana naa galatoomfadhaa isin jechuu barbaada. Kanaaf waan isin jettan hundaayyuu godhee asitti argamee jira isiniin jedha. Yeroo biraa ammoo mariitaa wajjin viidiyoo mana keenyatti yeroo gallu waraabnee isin biraan geenna jechuudha. Har'aaf isaaniin kabajamaa ulfaadha jechuun hin barbaada. Kanuma isiniin jennaa yoo dhaamsa qabaattan jiraattan. Dhaamsi wanni qabnu hin jiru. Nuti dhaamsi nuti qabnu wanni qabnu galatoomaa isinuu nuuf dhageessanii kabajaadhaan nutti dhufuu kanaaf galatoomaa isiniin jennaa dhaamsi nuti qabnu ka dura kutte ka amma boodaatiif immoo wanni akkanaa akka isinitti hin deebine jechuu barbaanna. Maaliif isiniin kun nama ilmaan qabu namni ilmaan walitti qabu akka hin taane fi waan hin taane dalaguun hin barbaachisu. Kanaafuu ta'ammaan boodatiif of eeggannoo siifi ishittillee kenninaa jenna waan xiqqoofillee akka namuu olii gadi yookaan manarraa hin baane ishiilleen atillee immoo waan hin taane akka hin hojjenne kana isiniin jechuu barbaannaa jedha dhaamsi keenya. Immoo warri daawwattoota illee hedduu galatoomaa ulfaadha isiniin jenna. Kunoo ka uummata wal qabellee nutis haga dandeenyuun walitti deebifnee jirra. Isaanillee haa galatoomanii haa ulfaatanii kunoo waan nu jenneen ishiinillee waan nu jenneen dhageessee inillee waan nu jenneen dhagee bakka nu waamnetti kunoo mana kiyyatti dhufanii asitti dubbii isaanii ilaallee har'a fidnee fi isiniin jedha. Warri daawwattootallee hedduu galatoomaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Galatooma.